Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 18 irraa akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 18 irraa. Isaan garuu utuu inni isaanitti hin dhiyaatin fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koratan. Isaan walii isaaniitiin kunoo abbaan abjuu sun dhufeera. Kottaa amma isa ajjeefnee boollota kana keessa tokkotti gad isanii darbanna. Bineensa hamaatu isa nyaatee ni jenna. Mee abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jirus ni ilaalla jedhaniidha. Mata duree irratti dubbadhu irraa jibbiinsa sitti dhufu jalaa Waaqayyo si baasa kan jedhu dubbadha. Ameen jettanii? Harka walii keessa ol qabaa keedha. Jibbiinsa sitti dhufu jalaa Waaqayyo si oolchaa jedhanii. Ameen. Mee harka walii keessa ol qabaa deebi'aa siifa ta'uu dhaan dabalaate. Yeroo tokko jibbiinsa sitti dhufu badiisaaf sitti hin fakkaatin guddinaafidha. Ameen jettanii? Yoosef gaafa rakkoo guddaan itti ka'ee hormarraa itti ka'e tuun taane mana keessaa itti ka'e. Sii dhumatee tuun taane gaafa jibbamtu isaanii dhumatee waan jiruuf si jibbaa jiru waan ta'eef guddina Waaqayyootu karaa sii qabateera. Harka keessa ol kaasaa ta'eedha. Waaqayyoodha. Baranaidha. Jibbiinsa koo keessaan jira. Harki isaa mul'ataidha. Harki eenyu? Harka nama jibbu keessaan harki Waaqayyo sii mul'ata. Isaan irree jibbiinsaa sii kaasu Waaqayyo immoo irree fayyinaa sii kaasa. Isaan irree badiisaa sii kaasu Waaqayyo immoo achuma keessaa irree jireenyaa sii kaasa. Ameen. Yoosefin ilaalaaltan gaafa macaafa qulqulluu kana keessa dubbistanii seenaan Yoosef baay'ee ulfaataadha. Yeroo ilaaltan akka namaatti waan suni ulfaataadha. Garuu obbolaan jibbamuun firaan jibbamuun hamman akkam ulfaatu ilaalaa. Haadhoo isaatiin jibbamuun kan isa jibbisiise maalidha beektu? Guddina isaati. Gaafa guddinni kee jalqabu yeroo tokko namoonni baay'een callisan isin jibbutuun taane guddina keessan arganii isin jibbu. Miija keessa waa ilaala nama sun bukkee qabaa keedhani nami callisee jibbatuun taaneedhaan mee? Guddina kee ilaalee si jibbaa jedhani. Kanaaf iyyoodhaan mee? Atamanii jedha dabalaati. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu Yoseefi obboloota isaatiin jibbame. Abjuu kana isaanitti gaafa himu abjuu isaatiif jecha obboloota isaa kana buleessa kan jibban. Gaafa jibban jedhanii yeroo isaan jibban kana keessatti inni immoo galaa isaaniif geessuuf ka'e. Galaa gaafa isaaniif geessuu ka'u kaleessa abjuu sanatti meera. Bissi 11tu bissi tokkoof gugguufaan argaa jedhetti hime obboloota isaatti. Akkuma kana immoo abbaa isaa fi haadha isaatiis naa gugguufuun keessaniif naa sagaduun keessaniif fudhee abjuutti hime. Kanuma keessaa obboloon isaa immoo akkamitti akka jira mucaan kun jedhanii jibban ta'an irratti jalqaban. Jibbi isaa irratti jalqaban immoo jibba isa balleessu, jibba isa ajjeesu tura. Ajjeesuuf ka'anii garuu jireenya ta'aniif bara kana yoo waan dubbadha harka keessan gara Waaqayyootti ol kaafadha. Si ajjeesuuf ka'anii ulfina sii ta'u. Si balleessuuf ka'anii kabaja sii ta'u. Si dhossuuf ka'anii si mul'isu barana. Ergaadha kun ergaa nama 8 ganama kana waan haasaara. Gurra kan qabu faatu Waaqayyoo hojjetaa jira. Ela si balleessuuf ka'anii si mul'isuun jedhe. Haasaanii, hajibbanii, hadhiisanii ati garuu mul'ata qabadhuu deemi Waaqayyoo lafa yaadee nama si ga'a. Yoosef irratti gaafa walii galanii fuulleetti isa arganiidha. Yoosefin fuulleetti isa arganii ila abbaa abjuu dhufeera. Ila abbaan mul'ataa dhufeera. Abbaan of tultichaa dhufeera. Isa akka malee haasa'u sana. Isa akka malee dubbatu waa'ee isaa sana. Of tulummaa isaa keessa ba'e akka malee haasa'u kana laa dhufeera. Maal goona jedhanii waliin mari'achuu qaban obbolootumti isaa. Gaafa mari'atanii jiran kottaa akkas goona jedhan. Boolla urataa kana keessa buufneetu bineensa hamaatu nyaate jenneetu abbaa keenyatti himnee boosifnaa jedhaniiti murteessaniidha. Gaafa inni bira ga'u akkuma waliin mari'atan yaa obboloota koo Ruubeen hangafaa'idha macaafni qulqulluun. Yaa obboloota koo kottaa mucaa kana ajjeefnu. Ila kottaa teenya mari'annaa akka ta'utti waan goone tokko gooneetu isa biyya biratti naggaadee yookaan naggaadee warra Gibsitti gurgurree abbaa keenyaan immoo hundu'ee jennaa jedhan. Waaqayyo gooftaan gaafa sii ka'u gaafa achi sii ka'u ollaa bitaan mirgaa si jibba. Ameen jettaniiti. Gaafa olii sii ka'u ollaa bitaan mirgaa haadhooma si taanuutu si jibba. Eenyutu achii ka'e? Haasaa eenyutu achii ka'e? Waaqayyoota achii ka'e. Gaafa inni achii ka'u asii diinni qorqoruu jalqaba dubbii sitti kaasa. Ergaan sii qaba ganama kana. Warri ganama kana dhuftan dubbii nama dubbadhu kun namoota ta'uuf qaba. Harka keessan gara Waaqayyootti ol kaafadhaa.
warra si jibban kana ulfina keetti mul'isee isaanitti agarsiisa Waaqayyo. Mee haaleluyyaa dha madabalaati. Gaafa jibbiinsi eessaa jalqaba beektu mana keessaa jalqaba. Ittaani mandaraatti lixa. Mandararraa immoo ganda dhaqa. Gandarraa immoo aanaa dhaqa. Aanaarraa immoo isa dhaqa godina dhaqa. Godinarraa kaasee immoo isa dhaqa akka fakkeenyaatti isinii fudhadha. Biyya dhaqa. Biyyarraa kaasee lolli kee jibbiinsi keessa amma isatti deema amma intarnaashinaatti deema. Dibanni keessa duukama guddata ati duukama guddataa deemta. Namni tokko duwwaan sagalee keessa ol kaasa ameen jedhame dabalaati. Jibbiinsa mandaraaf jibbiinsa intarnaashinaaliidhaa garaagarummaa guddaatu jira. Amma addunyaatti beekamtaan jibbiinsi kee addunyaatti ol siqa. Yoo mandaraa ta'e mandaraa keessadha. Ankee garuu waan dubbadha barana Waaqayyo jibbiinsa jalloota ol dabalaa deema mul'anni kee dabalaa deema. Yoosef innaa laaltan obboloota isaatu jibbee boolla isa buuse achi keessaa baasanii biyya Gibxitti isa gurguratanidha. Biyya Gibxitti gaafa isa gurguratanidhanii abbaa isaanii boosudhaaf abbaan isaanii waan jaallatu dulluma keessa waan godhateef ijoollee dullumaa keessa waan namatti tolaniifi yookaan jaallatuuf abbaan isaa mucaa kan dulluma keessa waan godhadheef jedhee baay'ee waan gammaduuf inaaffaan isaanii inni guddaan kana ture. Kanarraan kaasanii gurguranii abbaa keenyaan akkas jennaadhan obboleessi keenya kun hundi bineensa maa nyaate jennee abbaa keenya boosifna. Kotta oolatoo keessa yookaan waan tokko gooneetu qalleetu dhiigatti dibneetu wayyaa isaa kana fuunee abbaa keenya boosifne dhaniitu diraamaa kana hojjetan. Ilaa diraamaa isaan hojjetan garuu isaan hin dhoksine. Inni noqonne hin mul'ate isaan garuu bara baraan noqotan. Waan dubbadha harkeessa ol kaafadha. Warri si jibban bara baraan noqotu ati garuu bara baraan mul'atta. Ati garuu nama hin jibbin. Miila harka walii keessa ol qabaa keedha ati garuu nama hin jibbin jedha. Warri nama jibban jira. Bara baraan noqotu jedha. Ameen jedhame dabalaati. Sirrii moo sirrii miti? Warri nama jibban bara baraan noqotu. Yoosef bara baraan mul'ata isaan garuu bara baraan noqotan. Harrayyuu diinonni keessan si dhoosuuf utuu hin taane si mul'isuuf sitti gururi'u. Saree beektu saree namatti gururiitu gaafa namaatan waliin dabartu jettee isinitti gururiiti. Maaliif beektu mul'ata keetti hin dabartu wanti gururu baay'eetu jira. Guddina keetti hin dabartu wanti baay'ee gururu jira. Wanta akka sareedha. Har'a Waaqayyo gooftaan macaa sirraa geggeessu. Kanaaf sagalee Waaqayyo gaafa laaltan Yoosefi Waaqayyo yaada isaa waan jaallateef jibbitoonni isaa waan baay'ataniif inni garuu dabalaa deeme. Isuma yoo naabanne bolota isaan naabate miti abbaa isaa dhaqanii akka jedhan mucaan itti jaallattu Yoosef hin du'ee jennaan maal tajjee jennaan bineensa hamaatu nyaateedhan. Abbaan isaa wayyaa furra tarsaasee booyya mucaa koo wayyoo jedhee booyedha. Dhaggeeffadha wayyoo jedhee booyedha. Gaafa inni booyedha gadda taa'e abbaan isaa jedha. Mucaan garuu eessa jira? Biyya Gibxitti gurguramee jira. Achis duukaa namni jibbiinsi achi keessaas lolli hin jalqabe. Mana mootii keessaas hin jalqabe. Dubbiin achi keessatti jalqabees isa biraa namne. Maaliif beektaa? Na biraaf hin jedhin. Lolli na biraaf attanii hedduu taanaan baruun sin biraan hafu. Guddina wal barbaadde harkeessa ol gaafadhaame. Isitti raajuu guddachuu barbaaddu har'a waan dubbadhagaa. Guddachuu kee fi har'a Waaqayyo lola baay'ee guddasti kaasa akkuma sanamuu guddattee mul'atta. Lafa hojii keeti maanatti kee hin jedhin. Lafa nagada keeti maanatti kee hin jedhin. Lafa deemsa keeti maanatti kee hin jedhin. Ittuu siifa dabalu Waaqayyo. Maaliif beektaa? Hammuma rakkatte Waaqayyo gooftaan macaa karaa haaraa sii bana. Achitti sirraan dhaabbanne dubbiin kun. Yoosef haati mana mootittiidha. Annama kana gadhiisuun qabu jireenya isaa haalli isaa naa toleera waan ta'eef gadhiisuun qabattee mul'ata isaa jaamsuu gaafa isheen kaatu garuu inni garuu hin bii. Kalleessa obboloota korkaabee hin dhufe har'a immoo sitti mul'ata goota lakki ganaan darbee deema biyyanna eegaa jira ganaa warra na jibban ganaan beela baasa ganaa warra na jibban ganaan nyaachisa ganaa warra na jibban ganaan uffisa ganaa warra na jibban ganaan mana ijaara ganaa warra na jibban waan guddaan hojjedha waan ta'e asitti naafadhu nan darba jedhe darbii adeeme baraana Waaqayyo si mul'isa mee sagalee keessa ol kaasaa darbee na deema jedha dabalaati. Tokko gaafate jibbamtu inni guddaan maalidha beektu? Iji Waaqayyo gaafa hojii kee miidhessu harka keessa wal qaba. Iji Waaqayyo gaafa hojii kee miidhessuudhaan hin jibbamtayidha. Jedha dabalaa hin jibbamtayidha. Iji Waaqayyo gaafa hojii kee miidhessu akkaataa kee miidhessu deemsa kee miidhessu hafuura kee miidhessu jibbiinsa guddaa sirratti banama. Hamma malee kana sirratti banamu jibbiinsa humnaa olii sirratti banama. Gaafate Waaqayyoof taatu. Mee waan tokko isinitti hima. Yeroo tokko namoonni baay'een gaafate guddattu hin jaallatu. Haasaa hin jaallatu. Gaafumati miindaa xinnoo argattu hin jaallatu. Qorumsi immoo gaafate qabaattu immoo gaafati dhabduu sitti baay'ata. Haasaa gaafate qabaattu kaleessa rakkinni si biran jiru.
Gaafati qabaattu miindama kudhan miindama kan kuma kudhan kuma shan nyaattu qorumsatti baay'ata. Gaafati harka duwwaa jirtu qorumsi hin jiru. Maaliif? Yaa duwwaarratti maaliif mana bare dhugaadha laa. Meerka walii keessa ol qabaa keedhame itu duwwaa taate jedhanime. Namni dhimma kee hin qabu jedhani. Waa sirka jiruuf jedhanime. Jibbam ta'edha dabalaati. Sababiin isaayidha. Ganaa waan guddaa baatta jedhame. Ameen jedhamee dabalaati. Sababiin isaa namoonni tokko maafan jibbama jettani wanticha jireenya keessan tusin hin galle. Waa sirka waan jiruuf ergaadhaan kun jedhana. Waan sirka jiruuf waan guddaan tokko sirka waan ba'uuf seexan inaaffaa kaase namni inaaffaa kaase akka itti duutu barbaada. Obbolaansa ajjeesu barbaadaniitu irratti mari'atan obbolaadha. Obbolaata ajjeesuudhaaf murtoo murteesseedhaan jedha. Dhiiga isaatu aantee isaatu fagoodha asitti dhufatan gaafa waaqayyo isaa sirra godhu fagoodha asitti fakkaatin. Ollaa makeerra safaruma makeerra karaa manjirre dhufi sitti ka'ee si balleessu barbaada. Garuu si balleessatu hin taane si mul'isuudhaaf. Amma namni tokko dhagaa dura kooti kaasee jedhu. Dhagaa dura keetiin kaasu waaqayyo. Maal si godha beektaa? Dhagichatti dhagaa si godha waaqayyo. Waaqayyo isin hin galle. Ameen hin jettaniisi. Dhagichatti maal si godha? Dhagaa si godha waaqayyo. Akkati jaffartee baatu achi keessa warqee baaftu cabsite akkati baaftu dhagaa cabsitee baatama. Waan dubbadha. Barana warri sirakkisan barana guddachuu kee argu barana. Namna manu ameena jedhame. Mee nam mul'adha jedhame dabalaati. Gaafa waaqayyo isaa hojii kee miidhessu jibbinsi sitti baay'ata. Yoo immoo dhiisaati immoo uffatuma gaarii yoo uffatte immoo ija dalgaatiin ilaalamta. Caamma gaarii yoo uffatte bifa gaarii yoo qabaatte jireenyuma keeratti inaaffadhu. Fagoodha dhufa miti seexanichatu keessa taa'e maal godha beektu guddina borii kee waan arguuf. Isteeji guddaa waan argaa jiru addana dombis mirmirsa seexanni. Isteeji guddaa soofaa guddaa waan guddaa lafti guddaa waan qophaa'aa jiru asiin jibbinsaas jala fiiga. Waaqayyo garuu dabarsee si deemsisa. Akkuma ammaa kana seeruma boqonnaa 37:8 irraa gaafa dubbistanii Yoosef waaqayyo miidhaseedha. Dhaabbii toleessa nama haasaan isa fudhatama qabu. Biyya Gibsii keessatti nama haasaan isa fudhatama qabu. Dubbiin isa fudhatama qabu. Ilaalcha fudhatama qabu. Nama gaarii tureedha. Waaqayyo garuu gaaf ta'u keessaa seenaa isaa waan guddaa hojjete. Haati mana mootichaa maniidhaa gashite. Garuu inni garuu karaa biraa naannee waaqayyo isa guddise. Naannoof tuyyuu lafa yaaddeenuma si keessa waaqayyo. Beekaasi naanneessa bor akkati namaaf yaadduuf waaqayyo maal godha beektu beekaasi naanneessa dafee boo itti sin baasu si naanneessa bor dhala si dudduuba jiruuf akkati yaadduuf namoota dudduuba kee jiran akka yaadduuf maal godha beekta waaqayyo beekaa akka gindoodha si naanneessa. Ergi si naanneessa booda waaqayyo si naanneessa booda waan sana si baasa. Takka taataa ittiin baatu qorumsa si argachiise waraansa si argachiise dheebuu si argachiise si jibbisiisanii si arrabsanii gidirfamtee maqaa meeqa baddee maqaa meeqa taatee waan meeqa taatee waan guddaa waan sirka jiruuf kana hundumaa sirratti hojjetame booda gooftaa gaa'edha. Amma immoo duukaa hiriiraa'edha. Mee haaleluyyaa nama dabala. Hojii waaqayyo takkas egaa. Amantanis amanuu baattanis hojii waaqayyo takkas. Takka gassi buusa dhokko keessa si buusa akka isaan dhokko keessa buusan godha waaqayyo. Takka immoo harkuma xurii akka isaan silaaqan si godha waaqayyo. Takka immoo akkuma isaan harraba isaa sitti miiccatan godha waaqayyo. Takka immoo akka barbaadan godha. Holii gassi miiccan akka isaan sukkumaa jiru wayibsi qopheessaa jiru. Ati silxaana keenyadha. Hoogganaa keenyadha ati hin beektu malee. Waaw waan dubbataa jira. Warra amaniif har'a waaqayyo waan haaraa tokko hojjeta. Ameen. Mee sagalee keessa ol kaasaa si'eessanii naa ta'eera. Dabalaa jedha. Sasadaffaa. Biyyeessuus marraa kaasee siif haa ta'u. Akka nama jedhatu hin taane akka waaqayyo jedhe taata barana. Inni taanu yeroo tokko namoonni baay'een ofii qabuu dadhabanii. Ofii kee malee hin qabdu harka walii keessan ol qabaa keedhaan. Ofii kee qabdaayidha. Kanaaf iyyoodha. Of qabuu qabdaayidha. Irra deebi'aa jedhame ofii kee qabdaayidhaani. Kanaaf iyyoodha. Of qabuu qabdaayidha. Nama biraa qabda. Kanaaf maal gochuu qabda? Ofii kee qabda waan ta'eef maal gochuu qabda? Of qabuu qabda. Biyyi utaalee yoo boolla keessa bu'e ati keessa bu'uu qabda. Biyyi utaalee afaan leencaa keessa bu'e ati keessa bu'uu qabda. Ofii kee qabda waan ta'eef nama biraa hin eegin. Ofii kee qabda waan ta'eef of qabuu qabda. Ergaa cimaadha godhila. Namni baay'een karaatti kan nuyi maaliifidha? Warqeen nama harka jiru maalidhaan? Sibiila namatti fakkaattedha Oromoomni. Warqeen nama harka jiru. Fayyaansi harka jiru kun amma siin taraasitti fakkaata. Inni kaan immoo dhabee rakkatee garatti gurra wallaalee kan rakkatu meeqatu jira. Mee dhaggeeffadhaa saba Waaqayyoo. Inni kaan rakkatee qorumsa guddaa keessa kan jiru meeqatu jira. Ofii kee qabda waan ta'eef ofii kee qabuu qabda.
hamma of hin qabnetti waan tokko iyyuu hin qabdu ati. Sinii galeera hamma of hin qabnetti waan tokko iyyuu hin qabdu. Taayisii dhufa hin dhufu. Of qabii bara guddaa agarta jedhame. Ergaa dhagolaa dara waaqayyo. Of qabii bara guddaa agarta jedhame. Iyyee lafa guddaa utuu hin gahin namoonni baay'een kan dhumanii of qabuu dadhabaniiti. Lafa guddaa lafa gaanii fuulletti arganii namoonni baay'een karattafan. Lafa guddaa gaanii. Kanaaf obboloota koo of qabuun barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu keessaa abboota firdii 11 lakkoofsa 1 irraa kaatanii gaafa dubbistanii Hiftaa'ii nama dubartii ejjitu irraa dhalateedha. Obbolaan isaa ati haadha manaa dubartii ejjitu irraa waan dhalattee fi dhaala nurraa hin qabdu jedhanii dubbiitti kaasan dibbanniitu manaa baasan. Namicha kana dinqisiifadhamee dhaggeeffadhaa jedhan. Seenaa namicha kana Hiftaa'ii kana baay'ee mana garrama jedhan amee dhaggeeffadha. Gaafa macaafa kana dubbisu gaafa sagalee kana dubbisu namichi kuni dubartii ejjitu irraa dhalatee jedhaniitu ari'anii baasan. Na baasan jedhee namichi kuni of qabuu dhaqee akka iddoo barbaade hin galle. Ofirratti hojjete namichi kun. Ofii isaarratti hojjete. An dubartii ejjitu irraa dhahee of hin tuffanne. Dubartii ejjitu irraa dhaladhe jedhee of hin tuffanne. Waaqayyo nan beeku hin jenne. Ofirratti hojjete. Nama ofirratti hojjete waaqayyoon hojjetaaf. Bari Yesuus Kiristoos. Harka keessa wal qabaa maalumee. Akka eettanii nama sun bukkeedhaan. Ofii keerratti hojjedhu waaqayyo siif hojjeta jedhame. Sababiin isaa hidhaa. Nama akkasii barbaada waaqayyoodha. Nama no ameena jedhame. Ofii isaarratti hojjete. Gaafa hojjeteeru namicha kana ari'anii biyyaa baasanii obbolaamti isaa ari'anii biyyaa baasanii ati dhala nu keessaan qabdu kan abbaa keenyaa miti dubartii ejjitu irraa dhalatee baay'adhanii lakkii jedhana baay'adhanii daddarbatanii baasanii sokkisiisan. Waan tokko sin jenne amileen isaa sin cabne maal sin jenne ba'ee sokke. Gaafa ba'ee sokkeeru achittis waaqayyo isaa wajjin ta'edha. Namichi kun ofirratti hojjetee jireenya haaraa jiraatee loltuu beekamaa ta'e jagna ta'ee nama hundumaa biratti fudhatama argate. Gaafuma inni ba'u immoo lolli itti ka'e biyya sanatti. Biyya abbaa isaatti lolli ka'e rukuttaan ka'e dha'ichi ka'e biyya sana irratti wayyoo nuu dhume ta'en wayyoo nuu dhume ta'en nami baay'een dhume sababii eenyuudhaaf sababii Hiftaa'eedhaaf biyya Israa'el keessatti nama baay'ee xaragamee dhume. Loltoonni achiin asinitti ka'anii namoota baay'ee gaggalaafatan. Kan nu baasu dheennan Hiftaa'in barbaannadhan abbootiif jaarsoliin biyya Hiftaa'in barbaanne isa dubartii ejjitu irraa dhalanne sana inni nu barbaachisa waan goonu hin qabnedhanii jaarsolii sassaabanii itti ergan jedhe. Eenyutti erganii kaleessa ari'anii amma immoo jaarsolii abboota gurguddaa eenyutti ergu Hiftaa'itti ergan. Gaafa itti erganii jedhan yaa Hiftaa'i kaleessa si ari'an ijoolleen bulaan kee nus si jibbine si ariine amma immoo si barbaanne. Amma waan si barbaanneef lola dandeessa waan jedhamteef baay'ee hidda keenya dhiiga keenya irratti waan taateef nama cimaadha jedhamte lola dandeessa waan ta'eef maaloo kottuuti warra nurratti moo kan nurraa kaasee ittiin jedhani. Akkasii haa gootani ajajaa walii gala hunduma keessa hin gootu ammallee mana keessa jiraachuu dhawwitani kan mataa ijoollee obboloota kooti na gootu hunduma biyya na gootu kana si goonana naa mallatteessitu si mallatteessinanii walii galtee fixee namichi. Hiftaa'i ameen jettaniisi kaleessuma iyyuu lafuma irra maal jettaan amma mataa ta'e wayiif si jibban jalqaba si jibbu dhumarra mataa irra si baafatu. Ameen jedhame harka walii keessa ol qaba waaqayyo wanta haaraa siif hojjeta jedhame. Jalqaban jibbamta jedha jalqaban tuffatamta jedha dhumarra garuudha hoogganaa isaanii taata jedha. Namni sagalee isaa harkaasee ameen jedhame. Faarfannaadhaan lallabaan raajummaan bayyeessuusim hooggansaan barumsaan waaqayyo hoogganaa si haa godhu. Hammuma jibbamte hammuma asirratti ka'an waaqayyo waan haaraa godha. Dhumarra keeranii kottu gaadhanii walii galtee kana xumuranii sila kaleessa ari'anii baasan amma garuu kabaja guddaadhaan. Ameen jettanii maaloo kaleessa dhiitanii gadi baasanii amma immoo farda geessanii konkolaataa wanta adda addaa geessanii simannaa addaati. Jarana simannaa addaati. Cimaa dhufeedhanii inni kaan cabaa inni kaan harka reeba inni kaan waa hafa. Eenyuun simatanii Hiftaa'ii ejjitu kan jedhan sanaan waaqayyo dubbii galagasha baranayee. Dhumarra ergii manatti fudhatanii galanii booda ati mootii keenya ati hoogganaa keenya taatee taran. Akkuma inni jedhe moo waaqayyo isa gargaaree moodha. Loltoota diina Israa'elitti kana takkaatti caccishee godheedha. Ameen jettanii jedhe takkaatti caccishee godhachuma tambiseedha. Mootii ta'ee hafe si jibbu uf qabi hamma namni naan jedhamani tokko abaluutu kana naan jedhe jedhee bu'aa guyyaa guutuu bu'aan oliin
Abaluuta kana naan jedhe buuchi bisa naan jedhan naman taatu naan jedhan gatiin qabdu naan jedhan jettee bu'aan oliin maaliif beektaa borii keessi hin galle malee karaa siisaa gaaru isaan. Ani hin barre malee deemee dabalee itti ulfaachaan jira midhimee. Anaaf hin galle malee deemee iddoo naa qopheessaa yeroo deemee. Natu nu banne malee deemee jibbuu isaanii natu nu banne malee deemee karaa naa ciraa yeroo dabalaate. Adaraa waaqni halka keessa ol kaafadha. Bara namni du'u kana keessa warra laas warri keessas bara namni du'u kana keessa siif karaa qaba waaqayyo. Karaa qaba waaqayyo. Miira keessa ol kaafadha. Karaa naa qaba jedha. Haaleluyyaa. Inni itti aanu namoota si jibbaniif hojii dabaluu qabdaaf. Kana booda namoota jibban ati nama jibbin malee hojii sii dabalama. Nama jibbitee hojii sii dabalama. Sii galeera. Nama jibbitan safara kee jibbitanaan nama jibbitatanaan hojii sii dabalama. Garuu warra si jibbanitti immoo hojii dabaluu qabda. Akkam goote maal goote mul'ata kee dabalaa. Akkeetta gaafa faarfannaa dabalaa bulaa galanni koo gadin irra tuumatuma gadin irra tuumatuma isa bu'aa baay'ee galata isaanii maa itti gaafa sana dhaabatte mee ameen jedhaa mee dabalaati. Yesuus gooftaadha. Maal gochuu qabda? Hojii dabaluu qabda warra si jibbaniif. Akkamitti haala kee dabalaa. Afuura kee dabalaa, hojii kee dabalaa, ciiseen bultu. Isaanis ciisanii bulan. Isaanuma dabaltee jaallattati immoo. Isaanuma deebaltee isaanuma deebistee immoo gargaartati immoo. Isaanuma deebaltee immoo maal taate bukkee dhaabattati immoo. Warruma si jibbanetti immoo wayyoo lubbuu koo sin jaalladha jettanati immoo. Isaan immoo uff waaqayyotu gubee ajjeese kana dhumini ol si baasaa yeroo. Barana ol lubbuu kee erguun siin jedhe aboo. Barana warri si jibban ol lubbuu kee guddachuu kee ergu yaa. Namni tokko siya sadii naa ta'eera dabalaa dime. Lama dabalaa jira. Sasadaffaa. Baranas hin danda'ane. Miira keessa ol kaafadha urgufadheen darba hidhame. Hojii jallootaa hidha. Urgufadheen darba hidha. Warra na jibban jedha. Urgufadheen darba hidha. Nama ameena jedhamee dabalee.